Amma gabbaanii tu nyaatanii. Warra kisuun barbaada. Shaarugaa fi muka biyyaatti akka? Baraan sitti. Moo waansa waan dalagaa jirtan sani? Sayida maal dalagutti? Abadan tapha. Fidas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota Roozaatoo hundi keessanuu nagaan kee qilleensarraan kan onnarraa maddi sinaa go'ichaa hadha biraankii kee akkuma tuufettiin jira. Hadhallee guyyaa Jummataati abbaan kee keessummaa qabatee dhufuuf deema hiriyaa isaati jechuudha. Nyaata godhatanii lafa kaa'uuf deema. Nyaata kana ammoo dabbaan gaazaa dhumee erga harka dhiqachiisetu maan ta'a beektanii dabbaan gaazaa dhumee dabbaan jiru erga dhiqatanii geessan booda nyaatarra pirankii godhuu deema. Pirankii adda kana godhuu deema daawwattoota kiyya yookaan abbaan kee kun amala addaa qabaale na tumuun fa'aallee hin mala hanga xumuraatti na faana turaa isin jira. Pirankiin kiyya ammoo akkuma itti fufittiin jira daawwattoota kiyya. Ayee kanaafuu hanga xumuraatti akka na faana turtan abdiin qaba. Amma abbaan kiyya beektanii fuudhuu kutee gabbaa'eetiin jira. Keessummaa wajjin dhufuuf hin deema. Keessummaa kana jechuudha garuu hiriyyama isaati garuu waa'een pirankii ta'e waan hin beeknee fi pirankii addaarra dalaga jedhetiin abdiin qaba. Akka isin na daawwattan akka xumuran daawwattan abdii isinirraa qaba. Hayee daawwattoota kiyya na faana turaa isin jedha. Amma kaameraa ammoo waraabduu jechuudha kuulanidha inshallah. Irratti natti ka'uun malaa isaan kunillee yookaan aaruun malanii pirankii kana akkamiin irra dalayitii isiin nyaataaf nu yaamanii pirankiif nu yaaman malee nyaataaf miti nuti keessummaa kenneen kabajne jechuun fa'a malaa abbaan kee yeroo lole waa daddarbachuu kana guddataa kalaas walumaan laalaa isin jedha daawwattoota kiyya. Hayee gad xumuraatti na faana turaa na daawwadha. Daawwattoota kiyya amma kuulanii duuba jirti dhoksittiin jirti. Kanaafuu hanga xumuraatti na faana turaa isin jedha. Akkasii kuulanii wajjin akkuma tuufni jira isin qabdee taa'uu jirti. Inshallah rabbi nu haafas jedha daawwattoota kiyya hanga xumura nu faana turaa amma dhufanii erga qabbaan turanii jira waan ta'eef ammaa dhufanii. Sena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sena, assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sena. Iya. Megan. Gitu. Assalamualaikum. Baik. Bagaimana? Salam. Warna apa sih ini? Borin tuh kan, borin. Kamu makan apa? Karena sih kalau bisa tuh, saya karena sih kata. Karena kayak kan Sufyan, coba kesentak. Kadang aku dia di sini dia atau jadi dia. Sekarang nggak jelas. Noni gratis ya di sana. Akam di rumah kan? Allah di rumah itu. Itu tanggal sini ini. Kalau bukan itu, Itu bulan ini mana? Bahkan kita terus buat itu dapetnya menambah. Buat ini tahun kecil dapat menambah. Ada ganti saja. Masa mana anak Arab tuh di sana nama naga. Yo tamma ganam gurrate tuh saa boda ada kan? Jadi itu tuh itu tuh wala ada. Tak itu. Bishan arkal le bila. Tamam. Isin tursi ne böyle kadar rayu? Mal ada sini ini itu ya. Maan gootanii wazaa taatanii yumaan sa'aan sa'a kadhaa. Mayyattani wa. Maan gootanii fakkaata. Meri dapetnya menambah tuh sama ini. Isa wali dia mau ditatur. Entar. Ma amma gannati marfne yono. Isa dia Sala kisani harta kana dibachun beno nti. Wah teman apa nih? Gagal gurat. anta kagaf tokko sama argu wallaale gurratti beegoon gaaf natu kuno dimtu. Agak bagi ini. Saya yang berbudak ya? Ya. Maa gara mana? Mati kasar dolan abag Riyad itu. dia. Kan maa asal taatanii lah. Saya. Ayat tu dura ma betul. Oh lah, saya ada betul. Nama dia kan ada tadi. Anak Haila Silase ada tergitar malas tare. Jadi itu tu, masya Allah. Allah jonti.
Duddatti amma Waan biraan qabnu fi ilmoollee taatuun galleetta. Dhaloota maddi beekamee ijoollee. Dhalannaan maal qaata fiite. Ayya mata ittare kata. Yaa soo tarfaan gaa. Qabsoo tolfoo. Gobeena ni kan jarjarin. Duraanoo suuta. Maara koo qaba. Gargaaru miidhagina. Asiid. Asiid. Mushi asir. Ada asiid. Asiid ada. Asiid wala asiid. Asiid. Ayya Rosa. Tamam. Tamam ile kata barbaada. Tamam ile maal itti goona tamam. Rakkoon qabu maa ashatti musarraa moo. Ashaa. Amma ashaa. Ashama. Amma saama ile. Moo ashama. Saa sagalteen. Sagalee deemamu. Asiin tursiin nama. Sumaanoo eda. Afi oo jira xiqqoome. Sumaanoo eda yoo Oo jira. Oko jira. Akkamasi? Oo nagaa. Fayyaa. Akkamati. Jirta. Jira kaagalata rabbi. Isirraa kifne maa qataa asititee nu eedan. Maal kun qabu maa isin? Isaan ammoo yoo dhufan Kooma ofitti dibanii inni dhufne jedhanii tuun duubatti Isaa tafanii. dhufan isaa yeroo dhufan dhufan maal. Akka akkasii isaan dhufanii jiranii nutti kenna. Eegaluutu maal isin bira geenne isaan maaltu sun kenna. Baasoo gola san irraa walii gabiraa horanna fakkaata. Wallaahi. Laa akkasii yoo muka. Akkas ta'uu dhabu. Isaan suuta haa dhufan. Moomaa akka dhufan. Ada asiid. Haa uu jedhee keessa. Maal ooluu Yaa'oo yeroo qabbanaan raa'oo. Yeroo qabbanaa. Raa'oo. Nani Fariyaadin. Afaa unkamree duuba. Bas jittuun dabbaan gaazaa dhaabbate. Waan jettu agarta. Dabbaan gaazaa. Kun rakkin biyya keessa jiru maa ta'ullee mala. Abbo nutti kenni kakaa ittafi. Maa safaattisaa? Hooy. Wanna godhuuf deemtisaa? Waan Cinqina. dabbaan gaazaa dhaabate ittiin safaattee. Dabbaan kun nama rakkisa beektan. Kun rakkin biyya keessa jiru. Bara Suutuma waan agarsiisu. oomishamee warra ollaarraa fudha. Awwa rakkanne maal rabbiin godhaa. Moo osoo kaluu taate kenna. Abbo nutti kenni kai dabbaa gaazaa wantu dhaabbatee naannoo isin dhiga ooftu kana waan biraa dalagaa hartaase. Maal dalaguutti jiraa miti dabbaa gaazaatti dhumate oo kasaayitoo gabbaatee nuti Maa kun rakkoon qabu. Abbo maal rakkoo qabu? Gabbaanii nyaanni deemna. Maa rakkoon qabu. Maa rakkoon qabu gabbaanii nyaanni deemna. Siyaasi. Haji rakkoon qabu. Rakkoon qabu maa gabbaana. Dabbaan gaazaa dhumate rakkoon qabu. Naannoo gabbaanitti nyaatanii. Rakkisuun barbaachisa. Shaarugaa fi mukkam jaatte kam? Baraan sitti Moo waansaa waan dalagaa jirtu sani? Saayitoo maal dalaguutti? Abbo irratti dabbaa gaazaa. Fides. Hai dabbaa gaazaa. Laa akkasii. Fidi dabbaa gaazaa beeku umar kita fidi. Qaanyi nama Lorii haadhi. Toma gaazaa gabbaanitti. bakki tuma magaalaa taate bar nama yaamanii dabbaa gaazaa dhumatee jirani. Laa akkasii miti dabbaan ima dhumataati yoon qabu. Ilaalumachuun ni mala. Maamaatu rakkannee bara baatii tokko guutuu kanatti gaaza dhabneetiin kun gaaza xiqqaa sana kanatti fayyadamne. Dhugaadha isiin gaaza dhabuullee ni mala. Haati gabbaan. Maa wakku duraan dubbattu namni akka dhufu. Naa gabbaanii tum nyaanni deemna. Asaan gabbaatanii deemu. Amma isiin gaaza sanuu laalte fakkaatu. Gaaza sanuu laalte osoo laalte sila akkasitti waan namni jettu. Haatiidha isinis obsa. Abbo dhugaadha. Yaa? Nyaasi. Afa maan dhumataa nutti dhisi nu kennaa hoo? Yaa? Dabbaa hin dhumatee sitti maasee turte haadha tokko qolma turuun wallarraa fudhatee isa. Bar xiqqoo godhe ne beekta. Akkuma gootu san fidi kalaas. Inni kaasee Inni fidi nuti baarii manaa feena kalaas. sirriitti hin bilchaanne. Laasuun. Jidduun irra dhaabbatee bara dhiifama qofa yoo marra dhabeetanii warra ollaarraa kolaas. Kanaas qulqashaadhaaf nama taa'u qashaadhaaf nama oowwu. Rakkoon qabu. Gabbaanii qadan nyaanni Laa isaniif miti ani saayitootti bilbila irraa kaasuu dide bilbila. Bilbil maal natti bilbiltee mintu nutti fidi kaa qoonqoo. Saayitoo baleen dhumate dabbaa gaazaa dhumate nurraa dhufin. Bukaanyiidha namarratti nutti nurra. Isaa akka sagalee amma. Laa nuti maa rakkoon qabu. Laasutuma nyaanna qaba. Saan ganaadha. Haa? Saan ganaadha. Saan ittillee hin. Alaa nuti di kaasee to'atu daawwamu kana sun mara dhabamu. Kalaas gaa jiran namni caalaa barbaadee dhufa kalaas.
لا 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 يعني ما ولا يعني وتكلم إنسان اللي في النت ما دي قباني تما قبانة ما يعني إنسان اللي في الناس كان إنسان دايم يتلم سني سنموك أول ديزان خلاص ما يا نمت هنا تاي خلاص nama malik nama malik tu dia orang yang romo ka mambo tu nama kita ni tak ada demi dah ركوك متان ما كان سعيد خلاص بالبلة كاسي الدنيا كم يوم قرأ دوبان أنا أنت ويبراني أنت كلام نفسنا abu macam tu mata naya tu agimana jazba naya tu dia orang tu kata injuru dah لو لومبر بات سوما ركوك ما selama nu jalan ke tuanya nu berbana nu dah Rakon ka po asin mo kana le dunet ma ona yun كيلو يريتي ka أول ديزان ya أول سني anak bekali sama mambo dah mana kes mana wah se kada injuru ya dah daban kamera awak fitika انا اللي ما اقول بيبيها انا دي نيامي دي بلا ناسا kau tak kamera anak tu sini betul ما ركوك ما لا لا Rakon ka po tala Suma. rakin mo ti Ras, ras. ka Hey, da hey. ko yani ايوه صبر ما بين كبني دي نيامي دي mana dapat Ma. dapat ma dum Frank semua belum nu kana kaya tu راكي ما سويت لكم مال بتجرى Frank wala di faham ana sira ke de bise ko no Kana di faham mata Brahman هذا كلام سوون قدري دونم غچنا همارے گرام کی ہمارا کو ما گرام کی Frank singone kulani bire taat ini jira sini agar tani kana ho kan amma arte chura insyaallah lesh wala tu nak semua naya tu Daawwattoota keenya akkuma wanni jennee naaf oolan irratti daddaleeyne jechuudha. Kun amma nyaata dhiyeessitiin hin jira rabbi nuun dhiisu walla keessummaa isaa. Keessummaa keessaafuu kan kaameera qabdu na gootee hamtuu na gooteeti. Kunoo qalaaqanni gaafana fakkaata. Nu wajjin daawwadhaa nu wajjin nyaadhaa isin hin jenna. Hayyee daawwattoota kee baay'ee aaranii dhiifamallee hin jenne bas baay'ee takka aaranii illee baay'ee sodaadhee abbaa kiyyaa dhiifama narraa ta'a. Bas badheetti dhiifama gaafadheetti hin jira kaameraa dubbatti jechuudha. Kanaafuu natti aartanii dhiifama guddaa irra ta'a. Amma nyaata nyaannee kunoo ka'uutti hin jira isaan kaanii deemanii jiranii kaameraa hin dhaabe jettuun dhaabee maaliif ree bakka laas natti aaruun natti fakkaattee garuu dhiifama jedhee ni jira wallaahi dhiifama naa godhanii jiranii. Amma booda waan akkanatti hin deebi'uun jedhanii kanas daawwattoota keessan illee dhiifama naa godha. Kuulanii too kuulanii illee akkuma rifattee jirti hin dubbattu isaa jechuun jirti daawwattoota kiyyaa akkuma rifattee jirti dhugaan rifannee dhiifama guddaa isin nu godha isaanillee kanas badhetti. Rifannee ciisu jirti kuulanii rifatte. Laaqana dila san goone laaqana goone inni gize Frank nama goonu kameetis la. Bakka kanas. Sanuma fidii kama nu godha inshallah waan babbareedaa qabannee isin yaana Frank kana gaduma viidiyoo nu faana tura abbaan Roozaa gaagizee lole way daddarbataa jirtanii miti. Asiira guddaa san fuudhee silaa gadhiisee mataa kanattis cabsa. Mul'ama mataan akkasuma addaan na baasa. Akkasii nu faana tura hanga viidiyoo keenya dadhabeetiin ciisu jira isin as ba'uun danda'u Roozumaa soo jirsa galmatti jedhageeffadha. Kasih daawwattoota kiyyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.